Harkafuuni shama kam jirtu daawwattoota OMN oduuwwan sa'aatii kana qabannee dhiyaannee jirra. Hana biraan biruutu oduuwwan sa'aatii kana isinitti hima. Yeroo poolisiin humna addaa Oromiyaa qabiyyee lafa Amaaraa deebisuuf daangaa mootummaa Tigray fi Amaaraatti duule jedhamutti humnooti Amaaraa karaa aanaa Minjaar Shankooraatiin lafa Karrayyuu weeraraa akka jiran himaa jira. Godina Shawaa aanaa Fantaalletti lafti Karrayyuu poolisii addaa Amaaraatiin bifa haaraan naannoo Amaaraatiin weeraramaati jirti. Duula babal'ifannaa lafaa kanaan raasaan arroolee iddoowwan akka Borbor, Eddoo Guddoo, Eddoo Xiqqoo, Harooressa, Funyaan Waaqayyoo jedhaman humnoota poolisoota addaa meeshaa ammayyaa horsiisa bultoota hawaasa Karrayyuu irratti dhukaasaa jiraniin qabameeti jira. Aanaa Boosetii fi Fantaallee addaan kutuuf ammoo lafa Qorkee jedhamtu kan qabiyyeen ishii aanaa Fantaallee taate mootummaa naannoo Amaaraatti bulchiinsi aanaa Minjaar Shankooraa taappeellaa irra dhaabbachuun of jala galfatee jira. Lola ofirraa qolannaa gaggeessaniin taappeellaan kun horsiisee bultoota aanaa Fantaaleetiin yeroo lama buqqa'us humnooti poolisoota addaa naannoo Amaaraa deebisanii dhaabuun naannicha maadheeffatanii eegaa jiraachuun OMN jiraattota irraa odeeffatee jira. Aanaan Fantaallee gama tokko lafa diriiraa bal'aa oomisha shankooraatiif warshaan shukkaara mataaraa fudhateen lafa oomisha burtukaanaa fi maangoo maqaa investimentiitiin kennamee fi lafa warshaa Jibrii Alaamuddin naannawaa Nuuraa Heeraa jedhamuun fudhateen kan saamamte yoo ta'u ammaa weerara daangaatiin horsiisee bultoonni aanichaa rakkoo hamaa keessatti argamu. Sababa hongeenis hawaasi horsiisee bulaa fi loon Karrayyuu rakkoo wabii nyaataa akka qaban gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Mootummaan Itoophiyaa heeyyama hojii madda oduu Addis Standard jedhamu guruunsaa himame. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa heeyyama kaampaanii maxxansaa jaa kan jedhamuuf kenne irraa mulquu sabaa himaan Addis Standard jedhamu karaa Facebook isaa himeeti jira. Abbaan taayitichaa sababa heeyyama kaampaanii kanaa mulqee yoo himu qaama mootummaan Itoophiyaa shororkeessaa jedhee farraje TPLF humna ittisa Tigray jedhee waamuudha jedhee jira. Barruun Addis Standard ka odeessa karaa marsariitii tamsaasaa ture hojii isaa yeroof dhaabuu himeeti jira. Kaampanichi akkaataa heera mootummaa Itoophiyaatiin walabummaa miidiyaa mirkaneessuuf tooftaa danda'u hunda akka fayyadamu beeksiseeti jira. Addis Standard sabaa himaan jedhamu waajjirri isaa Finfinnee yoo ta'u gabaasaawwanii fi xiinxaloota afaan Ingiliziitiin marsariitiiwwan irratti qopheessuun beekama. Sabaa himaan kun Tiwiitara qofarratti hordoftoota 200,000 fi 41,000 Feesbuukii gubbaatti immoo hordoftoota 100,000 fi 90,000 qaba. Addis Standard hundeeffama isaarraa kaasee barruu maxxansaa yookiin hard copy gabaarratti gurguramu kan qabu yoo ta'u maxxansi isaa immoo akka gabaarran oolle bara bulchiinsa wayyaanee ugguramuun maxxansa onlaayiniitti deebi'e. Bara bulchiinsa Abiy Ahmad immoo tooftaa onlaayinii kanarraayis ugguramuusaa abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa himeeti jira. Balalliin xiyyaaraa baqattoota deddeebisaa ture adda cituu isaatiin baqattoota Oromoo biyya Saawudii jiraatan yaaddessee jira. Dubartoota ulfaa fi daa'imman hedduun haga ammaatti manneen hidhaa garaagaraa keessatti ho'aa fi beelaan dararamaati jiru. Naa'imaa Umar baqattoota dubbisuudhaan gabaasa dabalataa qindeesseerti. Baqattoonni Oromoo biyya Saawud Arabiyaa mana hidhaarraa dubbifne yeroo dubartoonni ulfaa fi daa'imman heddumminaan kutaa tokko keessatti hidhamanii ho'aa fi beelaan waadamaa jiran kanatti osoo guyyuu magaalota keessaa namoonni poolisootaan qabamanii mana hidhaatti darbatamaa jiranii xayyaarri baqattoota deddeebisu addaan cituun nu yaaddessee jira jaani. Erga gaafa waxabajjii 12 bara 2021 irraa eegalee duulli hidhaa saamichaa fi reebichi bifa haarawaan lammiilee Itoophiyaa irratti humnoota mootummaa Saawudiitiin raawwatamuu eegalee miidhaan guddaan dhaqqabee booda mootummaan Itoophiyaa namoota muraasa gara biyyaatti galchee ture. Kun tarkaanfii gaarii ta'ee osoo jiru adda citiinsi balalii xayyaaraa baqattoota galchaa ture hedduu akkaan isaan yaaddessuu himuun ammas dararaa cimaa keessa jirraa jechuun dubbatan baqattoonni OMN'f yaada laatan. Keessumattuu daa'imman of hin beeknee fi dubartoonni wajjin bakka tokkotti walitti qabamuun sababa ho'aa fi beelaa akkasuma walitti baay'achuu namootaatiin dhibee garagaraatiif saaxilamaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa guyyaa guyyaan qaamota hidhatan biyyattiitiin reebamanii mana hidhaatti guuramaa jiru. Baqataan Oromoo mana hidhaa Shumeessee irraa dubbifne tokko akka jedhutti deddeebiin xayyaaraa baqattoota gara biyyaatti galchuu kun maaliif dhaabbate jennee imbaasii Itoophiyaa hoggaa gaafannu sababa inni dhaabbateef nuuf hin himani. Garuu xayyaarri kun guyyaa 10f adda citee jira. Guyyaa 10 booda ammoo itti fufaanuun jedhuu jechuun odeessa nuuf laatee jira. Kutaa tokko keessatti namoota 185 oliin hidhamanii jiraachuu kan himu namni kun
kutaan akka kanaa hedduutu jira jaa. Haala dhabbaan jiru kana keessatti malalliin dhaabbattu yaaddoo guddaan duraan geessee jira. Amma sagalee namoota ni dhageessaa gara mana hidhaa keessa jiran yeroo ammaa kana mana hidhaa irraa sinaafisaa jira. Dhagaatiin jira sagalee namoota meeqa taate keessa jirtu kana keessa namoota meeqaatu jira? Garuu rakkinni jiru maali inni baay'ina namaati. Humna gartee mana ijaaramee olitti namoota bakka tokkotti naqan jechuudha. Nama 186 jira mana kana keessa amma. Walumaa galatti haalli lammiileen Itoophiyaa biyya Saawud Arabiyaa mana hidhaa keessa jiranii fi magaalota garaagaraa keessatti argamanii akkaan yaaddeessaadha waan ta'eef mootummaan hatattamaan falanuuf barbaaduu qabaan dhaamsa baqattoota kanneeniiti. Waraana Tigraayin walqabatee magaalaa Finfinnee dabalatee bakka adda addaatti namoota akka feetee fi jumlaan hidhuu fi dararuun qaamolee mootummaatiin raawwatu akka dhaabbatu dhaabbileen mirga namoomaaf falman gaafatani. Kana malees jaarmiyaan kun haleellaa aktiivistootaa fi hojjettoota miidiyaa irratti Itoophiyaan godhaa jirtu balaaleffatee jira. Guyyoo Waariyoo gabaasa dabataa qaba. Loltooti TPLF dirma qalee deebisanii to'ataniis Finfinnee keessatti haleellaan dhalattoota Tigraay irra godham jabaatee dhufee jedha jaarmiyaan mirgilmaan namaatiif falma Amnesty International. Hammaleelle jaarmiyaan kun haleellaan miidiyaaleef gaazexeessitoota irra godhamuu jirriibna dhoowwitee jechuun mootummaa biyya Ahmadi maata. Namoota armaan dur hidhamanii gad lakkifaman warra gaaf namoota hidhamanii laan arganiif abukaattota isaanirra yaafadhi jechuun ibsa baaseen dhaabbatee asxaa keelloo kun hidhaan sabummaarra xiyyeeffadha dhalattoota Tigree miidha jechuun barrees irra guddaan Amnesty International khadame ba'aaf kibba Afrikaa abdi biroos mucheena warri hidhamanii baaniin natti jechuun akka Itoophiyaa himatuut buufataaleen poolisii namoota afaan Tigree dubbatamaniin guutamoo ammallee taanaan hangaa'oti duul dhalattoota Tigraay jimlaan hidhuu jiraachuu raga qabaa jedhe. Jaarmiyaan kun duun mootummaan Itoophiyaa duula feeteen namni hidhuu kan dhaabee warri dhimmirra qabimanna yakka sadarkaa idil addunyaatiin fudhatam qabimachuu qulqulloota mo'al dure tokko malee gadnaaf lakkisuu qab jechuun gaafate. Mootummaa war hidhuufa bakkitti dhimaatiitti moo maatiif abukaattoon isaan akka qunnamanillee godhuun dirqamaa kajar jaarmiyaan teessoo salaandaa yuuqe godhachuun ilmaan namaati dubbat kuni namoonni tokko waabiin gad lakkifamanillee warri dhibbaatamaan lakkaa'am immoo yesbuuteen isaanii namu qubin qabuu jedha. Hammaleellee jaarmiyaan kun waraan Tigraayitiin wal qabate mootummaan Itoophiyaa aktiivistoota miidiyaaleef hojjettoota miidiyaalee irratti xiyyeeffachuun adamsuu jira jedha. Gabaas waraan Tigraay hojjettan jedhamuun eegi to'ataman as torbe lamoot bakka buuteen isaanii kan beekamne hojjettooti miidiyaalee awuloo fi tofoorum 11 meet jechuun gaafate. Irra hooteen garee mirga namoomaa kun akka jedhutti ammallee warri dhan bakkitti geessan ibsu dhabuun yakkumnaan dhabamsiisu yookaan enforced disappearance jechuun balaaleffate. Erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufee jedhanii as gaazexeessitooti 60 ol na jala hidhamuun lamijjeefamanii hedduun biyya keessa baqachuuf dirqaman ka jedhu dhaabbati mirga gaazexeessitootaati falm the committee to protect journalists Itoophiyaan biyya walabummaan pireesii keessa miidhamti jechuun gabaas waggaa kadhiyootan baaseen biyya hammadale Addis Ababaa tarree war walabummaa pireesii ukkaamsan jechuun the worst jailers of journalists keessa qoruun isaan yaadata. Muummichi ministeera Itoophiyaa guyyaa walabummaan pireesii addunyaa 26 Finfinnee kabaja jechuun akka war faranjoota bar 2019 gaazexeessitootaaf dirree haaraa ban jechuun waada seenator waada sun cuf nyaate gaazexeessitoota hedduu jala miidha jedha jaarmiyaa mirga gaazexeessitoota idil addunyaa khabra the reporters without borders illeen Itoophiyaa kum CPJ tarree war dhuma keeggalchuun abaaraa turan. OMN Reuters fi New York Times warree yamirra fudhate biyya baafaman keessa muraasii ta'an BBC News raadiyoon German Deutsche Welle fi Associated Press akeekachiisitti barreeffamuun doorsifamaa turan. Hammaleellee gaazexeessitooti miidiyaa kakkaatti hojjetan ta OMN Reuters the BBC Agencies France Press Times fi kanneen biroo jimlaan hidhamu isaanii dhaabbileen mirga namoomaaf warri mirga miidiyaatiif falmu jabeessee machaa turan. Gaazexa walaba tokkicha afaan nama diitiin hojjeta This Standard illee khamis khaleessa cufu beeksifti Itoophiyaan gaazexeessa OMN hamarroo lama ol manni murtii mirga waabii eegeef mallase dirribsaan immoo gad lakkisuu diduun naannoo waggaa tokko holiif manidhaa tursuun isiin yaadata. Waraanni Tigraay haleellaa guyyoota darban godheen magaalota kibbaa fi lixa hedduu bilisa baasuusaa beeksisee jira. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin tarkaanfii fudhachuuf qophaa ta'uu isaa ibsee jira. Mohammad Fantaallee gabaasa qopheesse qaba.
Waraanni Tigray Halella guyyoota darban taasiseen magaalota kibbaa fi lixaa hedduu bilisa baasuu isaa beeksise. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin tarkaanfii fudhachuuf qophaa'aa ta'uu isaa ibsaa jira. Lola Tigray baatii sadaasa dabre eegale kanaan yakkoonni hedduun uummata nagaa irratti raawwatamaa turuu fi humnoonni Tigray tarkaanfii deebisanii haleeluu fudhataniin kutaalee Tigray hedduu qabachuun isaanii mootummaa fi deeggartoota sirnichaa biratti rifaatuu guddaa uume ture. Loltoonni Tigray erga magaalaa Maqalee qubatanii booda onnee fi xiiqii jabaadhaan lafa isaanii humnoota leellistoota Minilikiin irraa fudhatame. Raayyaa fi Walqaayit Tsagadee deebisuuf addoota waraanaa kibbaa fi lixatti haleellaa bananii jiru. Halellaa guyyoota dabranii kanaanis injifannoo guddaa loltoota mootummaa Biltsiginnaa fi humnoota Amaaraa irratti galmeessuu miidiyaaleen addunyaa gabaasaa jiru. Komaandiin waraanaa Tigray ibsa baaseen duula adda haadholii Tigray moggaafameen addoota waraanaa Raayyaa fi Walqaayit Tsagadee irratti diinota haleeluun magaalota hedduu weerartoota irraa bilisa baasnee jirra jechuun ibseetiin jira. Duula kanaanis magaalonni bilisa bahan kanneen akka Allamaaxaa, Waajjaa, Kooram, Beellaa, Maayistamirii, Diimaa fi kanneen birooti jedhameera. Opereeshinii waraana maqaa haadholii Tigray moggaafame kanaan loltoonni mootummaa Biltsiginnaa fi humnoota Amaaraa 300 caalan ajjeefamuun 250 kan caalan boojamuu fi taankiiwwan dabalatee meeshaalee waraanaa gurguddoon hedduun booji'amuu ifa godheetiin jira. Ibsi koomaandii waraana Tigray kun gama biraatiin mootummaan Biltsiginnaa tarkaanfiin dhukaasa dhaabuu labsee ture bu'aa hin buusne waan ta'eef waraanatti seenuun waan hafu miti jechuun qophii waraanaa taasisaa jiraachuu ibseetiin jira. Ibsi mootummaa Biltsiginnaa kaleessa karaa deetaa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Riidwaan Huseeniin kenname kun akka jedhutti mootummaan waraanatti fufuu malee filannoo biraa hin qabu jedheera. Odeessa maddeen alaatiin Ijipti tarkaanfii faayidaa ishee tuqu kamiyyuu ofirraa qolachuuf humna waraanaa fi dinagdee gahaa akka qabdu mootummaan biyyattii beeksiseeti jira. Tibbana ibsa miidiyaalee biyyattiif kennaniin dhimmi bishaanii Ijiptiif dhimma yaaddoo nageenya biyyaalessaati waan ta'eef obsa hin qabnu ka jedhan pireezidantii biyyattii Abdul Fattah al-Siisiin Ijipti waliigaltee malee Itoophiyaan bishaan laga Abbayyaa guutuu hin dandeessu jedhaniiti jiru. Dhimmi bishaan laga Abbayyaa Ijiptiif dhimma du'aa fi jireenyaati. Waliigaltee tokko malee bishaan kana nurraa kutuuf yaaluun sarara diimaa akka cehamuu hin heeyyamamneedha. Jaalannus jibbinus Ijipti faayidaa ishee eegsisuuf tarkaanfii kamiyyuu fudhachuuf dandeettii waraanaa fi dinagdee gahaa qabdi jechuun dhaadachuu isaanii miidiyaaleen biyyattii wal harkaa fuudhanii gabaasaa jiru. Ijipti Daily News haasaa pireezidaantii al-Siisii eeruun akka gabaasetti Ijipti faayidaa ishee eegsisuuf filannoo hedduu qabdi haala jiru laaluudhaan akkuma barbaachisummaa isaaniitti hojiirra oolchite jedhan. Ijipti biyya guddoodha. Sudaanii fi Itoophiyaa wajjin wal tumsinee jiraachuu barbaanna. Garuu immoo faayidaa keenya irratti jaarsummaan teenyuu hin jiru waan ta'eef lammiileen biyyattii yaaddoo hin qaban jechuun tarkaanfii kamiyyuu fudhachuu akka danda'an himuu isaanii Ijipti Daily News gabaasee jira. Biyyoonni sadeen marsaa hedduuf yaalii jaarsummaa taasisaniin waliigalteen waan dhibeef gaaffii Sudaanii fi Ijipti dhiyeessaniin torbee darbe manni marii tasgabbii mootummoota gamtoomanii dhimicha irratti erga mari'atee booda gara jaarsummaa gamtaa Afrikaatti deebisuunsaa kan yaadatamudha.